دوفي باتين بركة يا جي رمضانا قم جودان زمن قدما ندبانا باتي ربي نرقم ساتي بوسي قرآنا يجيكم ويعفو عن كثير إنه ما هدو ربي رنو دبر من أكاك نفسلا وندى كيرو سسو هنجيرو يجو سن أبليتي هركبا سجلتا ناناتي نائمتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله. وشورا protection dursa ittisa barbaasu godhachuurra erga waan san keessa ga'ee nyaatame booda wanti nuti gaafnu nuti of agarru jechuudha. Kuni amantii qofaanii miti. Kallattii hundaan kenna nama keenya bira jiru waan illiterate people namoota baratin tu heddummaata. Ka baratis practicalitti seenuun barumsi kun immoo yoon dubbadhu inni maddii kalaamur rahmaani beek. Huwa manbaa kulli shay. Isa kana xiyyeeffannaa kenninee asbaaba isa ofirraa ittisu waan tokko garuu ofirratti abbaan ni dalaga dhimma lubbuu isaa dhukkubni amma akka himoota akka reefimamu obboleettii haadha abbaa waan akka isanii tarii baatiin kenna osoo baratiin nu barsiise bira jiraanneetu waan san isaa gargaaruu irratti ni rakkanna. Isa kana baatiin keessa jirru baatii ramadaanaati. Sayyidu shuhuri isiin tun soomana ammoo afaanii qabna. Asbaaba awwaatama du'aa keessaa soomana qabaachuun namni soomana qabu hanga aduun dhiitutti wanni kadhatanii qeebalamti. Wamaa zaalika nama kalaamur rahmaa wajji haasayaa oolu ustaazota isirratti kalaamur rahmaan haasaa godhatan daawaa haa ta'u barsiisuu haa ta'u caalaan nama waa barsiisu. Kanaafuu inni itti aanu immoo nama rabbi jecha wal jaalatuu fi kaayoon laa ilaaha illallah waliif fiddetu asirra dhufa malee inni kun mana inni jiru namuufuu ifanii beekama. Wanni waan kana ibsee haasa'uu barbaadeef inni aamin jedhullee ushuudhaaftu focus xiyyeeffannaa guutuudhaan akka rabbi walii kadhannuu fi kanaaf inshaallah ustaaz lakkoofsa 10 wantoota amma kaase kun dhukkubni reef obboleettiin xiyya kaafte sun qalbii nama hunda keessa durarraa harka baasuun ture sooma kana deeffachuu fi saniif inshaallah itti fuftaniiti du'aa hin gootan garuu wanni nam dagachuu hin qabne gaafa asii kadhatamu wanni sunnaan awwaatamni qalbii osoo cabuu hin taane waa'ee dhukkuba kanaa gaafa dubbatu aan quraanaa wa ta'allamuun maa yufarriquuna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi guddaa wanni isaan baratanii haadha warraa abbaa warraa adda baasu saahiba dhaba waliif abanamaa ol diigu wal jibbisiisuudha. Kunummaanuu hooji'a. Wamaa hum bidaarriina bihim illaa bi hayyama rabbiitiin malee hin ta'u. Wanni rabbiin hayyama isaatiin godhe qadaratti ifitti fudhatanii jaalachuun asbaaba waan kana ofirraa itti aaruurra nama san akka diinaatti nama waan san godhe yaamee shakkame jibbuu waa'ee isaa haasa'uu irra tuffatanii qadaruma rabbiiti jechuulleen asbaaba tokko jechuu barbaadeeti. Sheeyni itti deebitanii du'aa amma isinitti dubbadhe tana dhugamatti dhukkustanii amma waan hunda hin haasa'ani garaatu qullaa nama ta'an malee ani nama maatiin isaa dhaabbaa sababa kanaan challenge addaa keessa jiran tokko hedduu psychologically hangan psychology miidhamuutti deeme dhukkubni kun isa maatii facaasuu godhame waan ta'eef haqa rabbiitti imimmaan boottanii obboleettii islaamaa taasirtu ka obboleessa qabdu ka abbaa haadha qabdu faca'iinsi maatii hangam akka nama yaachisu ilaalchi keessa galchaa ofirra dhaabaatii imimmaan buusaa du'aa hinaa godhaan ja'a. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan akkas laalaatu na dubbise malee namarratti olaantuu barbaaduu fi miti inshaallah ustaaza kiyyatti deebi'a. أياكس بارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء ما شاء الله. أكسي دبين وأنا ما دبتمو قبودا ونتي بروك أمدو هدون نبي محمد عليه الصلاة والسلام جنم الرئيس جلجل الرئيس آيات الكرسي تنادى بلتي سورة وانا مجيدا تنادى بلتي كنا akkanatti qara'aanuudhaaf jechuudha nu dhaamaniiru jechuudha Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Kanaafu dubbiin dubbatame kanuma namni hedduun ofumaaf shayxaanaa karaa saaqaa nama rabbii wajjin jiru dallaadha jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sababa godhee gaafa dawaa tokko godhee nama buusu namni yoo itti fayyadame dawaadhuma isaa ta'a jechuudha.
Kanaafuu namni galgalarraas ganamarraas qul a'uudhu birabbil falaq qul a'uudhu birabbin naasii kanas duraawwan jiran kana sadan yoo qara'atee jedhu dallaa isaaf ta'a jechuudha. Sihiriirraa, hisdiirraa, budaa namaarraa waa hedduu wal qabatee nu fayyada jechuudha. Dhukkubni tokko yoo dhufu dawaadhuma isaatii wajjin jechuudha. Rabbiin dhukkuba tokko buusee dawaallee waliin buusu malee hin dhiisu jechuudha. Kanaafuu inshaallah hundumaafu walitti qabee rabbiin yaada muraada keenya rabbiin haa guutu. Warra daangaa rabbii isaa eeggatu rabbiin haa taasisu. Namni yoo sila ofumaafuu shayxaanaa walii galee karaa isaarra bu'ee shayxaana jaalallee godhate yoo jiraate sulumaanuu isa waliin jira jechuudha. Sihiriin itti hojjetamus wanni fedhe yoo itti darame dallaan isaa banaa jira waan ta'eef waa isa miidhuun isa dararuun irra daran laafaadha jechuudha. Kanaafuu inshaallah Qur'aanni kun immoo dawaadha jechuudha. Gaafa Nabi Muhammaditti alayhi salaatu wassalaam Labiid ibnu A'sam namni jedhamu sihirii akkasitti Nabi Muhammaditti godhee jedhu alayhi salaatu wassalaam rabbiin Qur'aanuma kana sababa godhee malaayikaan dhuftee akkasitti ruqaa gooteennaan sihiriin sun irraa hiikame jechuudha. Kanaafuu inshaallah warra dhukkubsate hundaadha waa rabbiin haa godhu. Nama shayxaana aanaa godhatu rabbiin nun taasisini. Shayxaana jaalallee godhee saahiba godhatee namni qabate addunyaa akiraatti wallahi ni yeellaa jechuudha. Jahannama keessatti shayxaanni warri karaa isaarra bu'e isa hordofee jedhe falaa taluumuuni waluumu anfusakum shayxaanaan nu salphisee isa kanaan nu ga'e isa mana salphinaa kanaan nu fide yoo jarri jedhan anan komatinaa nafsuma keessan komadha kan shayxaanni jedhu sababa kaniif jechuudha. Maaliif shayxaanni yoo zinaatti nama waamu, bakka sobaatti yoo nama waamu, bakka hannaatti yoo nama waamu kana hunda keessattuu ragaa wahii hin qabu jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ragaa Qur'aanaan nu buusee waan kanirraa dhorkama ajaa kanirraa fagaadha osoo rabbiin nun jedhu kan rabbii lafa dhiibnee gaafa karaa shayxaanaa baan salphinni keenya gaafasi jechuudha. Rabbi salaamaa nu haa baasu. Kanaaf inshaallah waa hundumaafuu rabbi karaatti nu haa deebisu. Hidaayaa bareedaa rabbi nu haa badhaasu. Warra dhukkubsate hundaayyuu furmaata bareedaa rabbiin isaaf haa godhu. Nama gama rabbii isaa deebi'ee salaataan ibaadaadhaan gama rabbiitti beekamu rabbi nu haa taasisu. Warra ofumaafuu waan kallaqameef dagate eenyu na uume maaliifan uumame gara kamittan deebi'uuf deema namni wallaalee wanni fedhe isa miidhuun halaa guddaa fi insan qabu kun maaliifi ifumaafuu namni waan kallaqameef wallaale hayawaan eenyu na uume namni hin beekne taraa hayawaanaati garatti deebi'u namni hin beekne wallahi haga fedhe duniyaa kana keessa taa'ee nyaatee qanani'ee jedhus hayawaana jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala namni ija akiraattiin argu ija osoo qabu aqlii akiraattiin hubatu hin qabne namni ija utuu qabu ija akiraattiin argu hin qabne namni gurra utuu qabu gurra akiraattiin dhaga'u hin qabne ulaa'ika kal an'aam akka sa'a horiiti jedhe rabbi subhaanahu wa ta'ala. Inumaa bakka biraatti balhum adallu irra jallaa hayawaanarra jechuudha irra jallaadha. Kanaafuu inshaallah maanaan kallaqamuu namaa kan hin ifa gal namummaan isaa kan inni fagan yoo waamicha rabbii isaa owwaate yoo waan rabbitti isa waamu owwaate waamicha Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam godhan yoo owwaate namni namummaa argatee kabaja godhate jechuudha. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu istajiibuu lillaahi walirrasuul. Anaafis owwaadhaa nabiyyi kiyyaafis owwaadhaa yoo jedhe rabbiin idhaa da'aakum limaa yuhyiikum yeroo inni isin waamu maalitti waan jireenya isinii kan Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam wanni itti isin waamaaru tun waan jireenya isinii kennu jechuudha. Namni hin owwaatinoo jireenyan arganne jechuudha. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كنافو الدواهي ست بوسي إرقاكو ست كنت إيجئين جراتا سيقود إيجئ النبي محمد عليه الصلاة والسلام نمني دكنا كيس جرو فكيس جرو والكتامة أتي فقرآنا قبدا يعني رب سبحانه وتعالى هاسا جدا. كنافو إن شاء الله ربنا وهندمافو آجاكين يهند ولتقبي ربنا هاباسو سهريني كاكم هدو والله ونما دبتا ميفي وانا نرغتوكو والفقات جيشودا akkasumatti dubartii tokkotti gorsanii gara ofii deebisuudhaaf hedduu tokkotti ta'abanii dadhaban wallahi kanuman ifii kiyyaa guyyaa lama sadi afur itti gara'ee
bakka biraallee dhayxee akkasitti jabaattee jinniin sun keessatti haftee jirti jechuudha. Namni sun garuu akka taate ibaadaa irrattis collummaa ni qabdi. Salaannis garuu harkuma ni jira. Nafsiyyaan gara biraatiin kaayoo dogoggora keessa bu'an waa addaa keessa gara sanaan argattee rabbiin sun haa beeku akka ta'e waa hedduudha jechuudha kun waan faca'ee jirudha. Gariin yoo kaatee dubartiin tokko ka biraatti heerumuu jette ka itti godhu jira. Miidhaa jajjabaa jechuudha gara kanaan irraan gaamaaru kana wanni baramuu qabu namni dallaa ofii ijaarrachuu qaba. Rabbii ofiitiin biratti beekamuu qaba galgalaa ganama suuraa kan qara'uun isarraa barbaachisaadha jechuudha. Du'aa'iidhaan illee haajaa ofii keessa bareechee akka rabbii waan akkanaa isarraa tiksu isarraa qabu rabbii ofiitti himachuutu barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu wanni isaan barataniif ilma namaa salphisu warri taa'ee kana hojjetaarus rabbii mormi rabbii isaatti kafare jechuudha. Wanni hedduu eeggatamuu qabu namni alatti jabaate du'urra jedhee cinqaa kanarra jedhee maatii isa ta'u yookaan namni bira bakkuma sihirii kan waan deebisee kanaan kaasu namni barbaadu sunillee rabbii isaatti kafare jechuudha. السحر ومنه العطف يجودا deebisanii maruun sihiriidhaan kaasuun kunillee waan rabbitti nama kafarsiisu keessaa eeggatamu qaba. Rabbi salaamaan haa baasu inshaallah bakka salphinaa deemuu miti. Dawaan keenya kan rabbi irraa nu argamte rabbi nu haa taasisu namni kana qalbii cabdanii jirtan hunda keessanuu rabbi inshaallah isin haa gammachiisu. Rabbi isin umrii keessan keessa rabbiin barakaa isinii haa kaa'u. Karaa dogoggoraa rabbi salaamaan haa baasu. Karaa shayitaanni ittiin nu argatu rabbi nu deemsisanii warra shayitaanni isa dadhabde rabbi nu haa taasisu. ربي سبحانه وتعالى شيطان كاكتي ترجد فبعدتك لأغوينهم أجمعين عندنا ماتوا قدنا كيتي نتايتو كراكو راباسون أراكي رانم بأس يا ربي قدنا ربي تنككتي ربي سبحانه وتعالى بكبراك يستي ولقد صدق عليهم إبليس ظنه غافك كتسنا يقينا كبير ربي سأنا أنككتي قرموا أكوان أقوم ستير رجل حتى فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين يرتو ويتفتئر الدون المنا ما دوكا بوير جدا ربي يرتو سنة كيس ربي نهابوز إلا عبادك قربوتك كي غاري إخلاصك أبدو دين كان الرتي قد أبتا تأملي عندنا ما تجلسين في تجري أنا في إن شاء الله ورقري أبت ربي نها تايسو استقامة ربي نفكنو وجي كيني هجي إخلاصك أبدو ربي نها تاسسو ربي جتش دبني من دابري دا إسراء أرقج ربي نها تايسو أغانا استعي دبت ديغانا كيستي والله يو إلمنا ما نها فارسون بيكات أنا مننا نجد انجراتي منك يجهنمتهم فلا بد شكا كبوجود نبي محمد عليه الصلاة والسلام ورّي مرتين ججبان كياما سلب نتي مرتاو كيسا توكو نما وابرتي جدا نما وابرتي نما برسيسة دانويو مالتو بدي إخلاص بدي وجين كل ما هنكم أكسين نما سلب سججود ربي سلامانو هاباسو ماليف namni hojii akiraa hojjetu waa nama barsiisu tokko ergaa dabarsu tokko qur'aanas haa barsiisu laa yuriidu bihi nnaasa min xuxaami dunyaa aw sanaa'i nnaas faayidaa dunyaa tokko bicuusii yartuu namarraan argadha jechuu namni barbaadu ilmi namaa na haa faarsu beekaa dhanaana jedhu jechuu namni of keessaa qabu wallaahi guyyaa rabbi salphisee fuulaan jahannamatti gombisu jira jechuudha. Rabbiin salaamaan haa baasu warra hojiinsaa irraa qeebalamtu rabbi nu haa taasisu. Warri sun maaliif itti murtaa'e namni nama baree waa barsiise sababni maal hojjette jedhee rabbiin ni'maa ofii galata ofii isa barsiisee jennaan yaa rabbi nam baradhee qara'ee deebisee nama barsiise jennaan akkati ta'abdee baratte san akkati nama barsiifte nin beekaa liyuqaala laka annaka aalim beekaa dhabbo aalim abbo namni siina jedhuuf ta'abdee kanaaf mindaana biraa hin qabdu guyyaa rabbi jedhee fuulaan fasuhiba alaa wajhihi finnaar fuulaan jahannamatti darbamu san rabbi salaamaan haa baasu hunda keenyaayyuu hojiin ikhlaasa yoon qabaatin kufaadha jechuudha. Ikhlaasa rabbi nu haa kennu waan hojjenne irratti sabaata rabbi nu haa badhaasu qiyaamaa fuuldurii rabbii keenya yeellau rabbi salaamaan haa baasu. Ta'aa beeka yeellaa namni nuun halaataa ka hadiithul qaashiya wujuuhun yawma'idin khaashi'a amilatun naasiba rabbiin subhaanahu wa ta'ala fuula yeellaatuu taate jedhee guyyaa qiyaamaa san keessa amilatun naasiba ta'abdeet ta'abatti waan namni jedhamee rabbi subhaanahu wa ta'ala nuun jehu kan warra guyyaa sanillee yeellau rabbi nuun taasisini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. أي فادا ترانكي وفكاتا بريد خيري لا أولا رب بلسات إن رب الحديث قاعدون قرستاني ورا غرفهم لرب الهاجدو خيري يا بريد قرستاني أي نعم 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 تكلمي بدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أستاذ أولا ربي كأن نجاه نبلجي نجاه ساتي كان نجاه فارو ربي كأن نقل تمر بأسارة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. كانت يا سوران باتين كيس جروباتي كبجن تورا باتي وفات تورا باتي رمضاناتي باتي إسي كيسا هلك ليلة القدر كيس جرو باتي خير بيانا ربي ورسي كيستي كما تشكو دارك ربنا هاغدو ربي وركس ربنا هاغدو ما فانستيكو يبارات كو واجرا دعاء لك انا غوتني جباتني عربا كيسن اللي ربي كرچو في قبدني عربا نو في درجه غدا قبني والله عربا في جچوني كيستو هادي درجه غدا قبني اكا تاريخ ارغيتني كا namni tokko gaaf tokko jaartii fuudhee mana galfatee wajjin turan jira mara keessa afaan jira baay'ee sagaleen kee dhagahamaa jirti baay'een dhukkubaa jira dhugaa wallaa jechuun dubbadha kana egaa nama kana na beekaa markasa kanatu na beekaa saniif kana dubbadhe wallaa marfee waran dhufaa jira du'aallee naa gootanii waa hedduu yaada muraada hedduutti illee jira ustaaz isinii kenna inshaallah turu deeqoo takka deeqa lama qofa wanni jira duu guddaan gaaf tokko namni tokko fuudhee mana bahee wata mana bahee kana beekamaadha haadha abbaan ofii kaaree diqqeen irraa nama guddisanii umriin isaanii achi deema ifira galcheen namni kun ifira galchee waggaa hedduu khaddamaa ture jaartiin du'uu jiddee adaa rabbi yoo fedhe meeqaa kam yoo fedhe isa dura dabarsaa bara meeqaa kam rabbi jaannu garsiisee كدر اللي دو ربي نبرسيسه كناف دوبا نمني قاف سنة كسي فولي بيرا قلتي واتبيرا قلتي كان وقع هدو خدمي ومرة كسين ومرة جديدن دو جنان كان دو جدي ما قدتي تنجره مالا تباسة بو جارتلين تاني جارتلين فولين جدين جرا مالا تباسة مال لا ويا جره مالنا ويا سمتنا أنما نفدر أكبو ويا جدبو أنما فودة نفدر أكبو دا ويا جده أسي فودة كابو دراسوت ولا فاقد حمام اللي وانسان جمرة غدافي أف لا فاقد بو متنا بوتي في الكاي هاتم منكات كم كم جتة مجاني سير كم كم لي دراسوت ولا فودا أكم ما لا فانا بوتي تبو هذا أبدو ثلالا أداني قط ودارا دنكرا كيسكت برايدو ده نار الله أسيفوري أجيسوف إسامي جاوك أجيسوف نما واجد نمني براد في أجيسوف هذا أنا ما ميبالو يا باسو دي فودي سي ديمي فاقيسي هورا كسا دنكرا كيسان ديما هاتا موغي نكنا فيقون كنا مرا بالا جيرتي بالا كوكوتي ديمتي لا بالا كوكوتي ويفا كنا ورارتي بيكا هادي كرار ديم كنا مرا كوكوتي لحوسا ديمتي فودي فاقيسي دنكرا كيسان دن فاقاتي دربي لفتاچي كراچي بوسي دربي ده مجاكي يارا ناجيف تسنا دربي تي اسمان نغتي نبيرا ديمتي وان غوتمه كرا دبدا كرا ولالتا كرا هي ولاليني اني وتتري فكسنا دربي تسن كرا قبده وتري فكست كسنا بوسان بالا كوتي ديما بالا كرا كنا قبدو إر ديمي أكلت كرام بديني mana keetitti gahii jetteen hatti ilaala kanaaf haaduu fi darajaa guddaa qabanii rabbii warra milkaa'u rabbiin haa godhu tokko keessanii waqaachuma kaashee musaa firda tokko keessanii warra milkaa'ee baatii ramadaanaa kana keessa honguu rabbiin hongodhini jajjabaatanii duuba haadha abbaa keessan du'aayii haadha keessa irraa fuudha haadha abbaa irraa fuudhan malee akka namni kun gara fiigee maal jedhu kanaa miti du'aayii haadha irraa fuudhanii haadha keessa sir jabeeffadhaa soomana kallee rabbiin irraa haa keebalu halkan irraaf ne qiyaaman guyyaa hin nyaanne ammoo siyaaman garuu sababa naxibii takkaatiif ibidda jahannam sena yaabbale wantiyya sababa naxibii takkaatiif qofa waliyaadu billah
ربي سر ربي نجاحنا وباسو مدى نمن سنين سبب لا ويا بكم أركا سومني هل كان رفني كيامن ليلي رابط رامي رابط قالوا أمنا تبي تكاني بدي جهنم سينا يا رسول صلى الله عليه وسلم قالتكم ورسول كان جرون من وي في قاتلوا فيه ديفا مسرت تقول أنا من درسوا يا لديمتي لم تجي تكو رسول ربي صلى الله عليه وسلم فيه وقافتي ما جرين يا إرجع ربي جرين أني بار إنت لتكان بيكا تن هل كان أبدا أمبلتو تنقول يا أمو سومنا قلت بيكا جرين رسول ربي قرر في نفسه قروا كان هاجنو غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها أكن هاجنو 60 تني الربع سيتين الله كانت تتويتير بولا الله نجر الحق قد ورقب حتى الرسول ربي حسانك الله الرا الله كن حق والآن جت دبوتك برجع هنجرن الله نجب جب الله نجر حق الله كان ديفتو الربع كانت تتويتير بولا كان رسول صلى الله عليه وسلم هي في النار يسيور بد جهنم جريها بلي وانتي نار الله يسيور بد جهنم يجد رسول صلى الله عليه وسلم يا إخواني دبين تنجايب دبي أجايب أفكيس أكابدي مال جلال رسول صلى الله عليه وسلم يسيور بد جهنم أتهو شكي إنكابو نتوما ديكو لالي ومن الله تفكرنا الله كنميدون إفلالا قويا هل كان دابا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقربين نمجا رمضان كان صومي حرب ويا لما فاجئني الحمد لله والله ربي النعمة نتولى نيما كوني ربي فبما نيما كون رب ما رأي نيما كان وكادن دنيا وان نوي دنيا رجعني متي الحمد لله دعوان سبدا ميرا دعوان بردون أكفا كينيا في سينار المنياتو باي دعوا بريدا نقولني نمتين فيد مربين واتايسو وانان أجفتشو قفمتي اتل أجفتني وجير أول شو دعما يرو أما كير يرو كينيا كرا كتركون دعوان هندون نانقو دما نمربين اتل ملكيس ربين واتايسو ربين وملكيسو إيجا أني اللي دعوا قوشو دعفمتي أكاتارو ما إسويت قومتان كانتو يباي إنتي تولي ربين أملي هندكين حاجة كين حباس ربين أملي رمضان كان ربين واويتي رمضان يكون نبر كابيني قدا مسلمات ربين أملي نما كيس بوجيت ربين هاتايسو نما أملي مالاياني الدداديتي ثوم كان سري تسومي بوريلتي ملكا ربين هاتايسو ويتي أملي بركة قبل ليلة القدر سنة أرغتي نما يروهن تملكاو ربنا وتايثو ليلة القدر خير من 1000 شهر ربي جل ربنا هرجتشيس يا ربنا هرجتشيس تكون كسنين إذا ركوفستي إذا ركتي إذا ركوفستي ركوساي ماتشو ولا له يوكان صداتي يوكا يله إذا ركتي ركنا ساي ماتشو صداتي يله وركتي ولا له ركتي جر هند ربنا هذا فرمات بريدا ربنا كنوفي هند كيسنو سنحمل كيسو أكو مغاف ربين isin filate diini kanaaf isin falate isin fide ammallee waan isin barbaadan tokkoon keessanii isiniif haa kennu nu hundaafuu rabbiin nufa nu haa milkeessu rabbiin ammallee akkuma sheexaana nurraa hidhee waan khayrii haasa'u du'aa'ee kadhachuu quraana qara'uu nu laaffise ammallee jireenya keenya keessatti rabbiin nu qajeelchee jarichaan ammallee sheexaanni awlaantummaa irraa hin qabne sana rabbiin nu haa taa'isu ربين نعمل كيسو تكون كينيان قرأو قراسيسو رتينو نعمل كيسو كافر عمداني بيسي نما عمل لدو في شيطان رتيمو قرآن كيسا باسي ديني را باسي ذكري را باسي عمل لقرب راتوف ربين تايسيني نما عمل لدو كفستي قامنا دو كفستي قلبين دو كفستي ماتين جلا ركتي عنو كفستي وفي ركتي دو كفستي ربين نما مفرمات ربين فكنو ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب الدعوة إذا دعا يا رب إذا ما أما اللي ركتي ركتي ديبي لما أتمو جت أول برجع ربيتي وجينك وربنا هتايسو ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا سنتين ديرس وياني سلام دانا ربي نسنا كيسو رامدانا ربي نراه كيبلو أكان مسومي سنباس بر ربين دعائي كن جدًا kadara yuhin deeb sedan gaaf tokko bani israa'ila keessatti neetiin tokko maal taate abduu turte ilmoo hin qabdu dhayitee Muusaa gaafatte yaa Muusaa anu ilmoon dhabe da rabbi keena kadunna Muusaa rabbiin gaafima qadaratti hin qabdu jedhe meessee jedhe rabbiin eegana dhayitee si maal goot ani dhiisu rahmata keerraa garaa hin muru jette yaa Rahmaan yaa Rahiim yaa Rahmaan yaa Rahiim jette ربين غاف مكا كنان اسماء الحسنى كنان غاف كدا تميجدو هنكن يجر مچاكن ايته موسى دان يا موسى انو مچار گدي مال جت گاجنا نمو ربي تدي ربي غاف درا كنان جتي اكمتي ارگت مچاكن جنان مال جي ربين برنا كلتيم جت يا رحمن يا رحيم جتنا كلت جنان كنيج دعاين قدر يوهن كاتهچو كنافو جنان قرآن الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا كل شر ما قضيت اجر كن كدر جما ربي دعاء ارجم كنا كتمو قبل دعاء كنا تجوا تمو قبل غوي جيا كنا كيتا تشو ربي سنا ملكي نون دي رب ملكي سو ربي نو جن حجراتو وان ترى ربي نو هاتسكو ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل ما شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ربك نرها جالتك يا دا مرادك يا ربك نياغوتو نسيات انه دمتن كان ورد فيدا ربنا عطايسو سنين لي عمري كيس بركة ربها هكا عمري كيس الدنيا كيس ربي بركة هكاو ان شاء الله ابو عمار لكم سلام بايكي كيس بلد بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان اللهم بارك لنا فيه وأعنا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا وبعد أقول لكم قبل كل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان قبا جرتن وفي كان جلك نجرتن ما شاء الله بارك الله فيكم بقى ربي يروكنا نسنجي بقى ربي وقادان اللي سنجي صدف لنا مقو عندكن كسر ربي هقولوا ما شاء الله كسي بوتا غاري جرتني ما شاء الله جي رمضان كيس جرتن بوتا خيرير أما لي رام سامو كيس جرتني نمر فيدا عندكن كن ربنا هقولوا نمر ملكا وربنا هقولوا ور ملكي ربنا هتايسو كنافو رب سبحانه وتعالى قرآن ساكيس التنودبتيتي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يا دتيس يا محمد عليه الصلاة والسلام فإن الذكرى يا دتيسون تنفع المؤمنين أمة مؤمن توتا فيد جدي نما يا دتي فمي فيد رب سنا غدون دكن يا رب نو غدو نما قرانا فديسان وجتي تملك رب نو غدو ما شاء الله جني كيس جرتن جامل لي چودا دعواتي جامل لي قران ربي كيس قرانو جذكرت جباتنو جا دعوات گيفتنو جيا نسيا ولي دنو جمال والقرصن رجع دعاء كسبا يسن يستغفر كسبا يسن جنم نملي شورا غوان خيري دجدم اوندت بريچي عريفه چوكبودا ربي ولي نعمل كيسو ان شاء الله جا كان كسمل كاولي ربنا هتا يسو كان فرغم ربي عليه الصلاه والسلام مال جدا جنان اذا كان اول ليله من شهر رمضان وقت يجد ملي الكلام ملي تشودا جي رمضان كنرى صفدت الشياطين شيطان ملي اني دم تجدن ومردت الجن ملي متوتين ملي جني ليلان نهي دم تجدن ارغم ربي صلى الله عليه وسلم وغلقت ابواب جهنم هنشوفمت ملي بلبل جهنم اما اللي تشودا تربانسون نشوفمتي فلم يفتح منها باب يصير ملي بلبل ملي بنم جدن أما سمو وفتحت أبواب الجنة إن بنمتي بل جنة سديتا إن بنمتي